katamaa sana keessa yoo turtanii humni kadhannaa nama kanaa yookaasin ajjeesaa yookaasin jijjiiraa nuun jedhanii qaxxitaa nutti himan. Kana hundumaa irratti garuu kan nama ajaa'ibuu kana duwwaa miti. Nuyi katamaa sanaa kiiloomeetira 100 ol irraa fagaannee deemuu akka qabnu nutti himan. Kana bichaas osoo hin ta'inii namichi katamaa gadi dhiisee erga deeme booddee iyyuu guyyaa 21 fi lafa sanatti deebi'uu akka hin qabne sirritti nu akeekkachiisanii nutti himan. Sa'aatii sanatti ani baay'uman ajaa'ibsiifadhe. Sababni isaa ani hojii dukkanaa keessatti hojjetaa waanan ta'eefi maal humni hammana ga'u jedhee tanan dinqifadhe. Sababni isaa guutummaa jireenya kootii keessatti humna baay'ee isaa beeka. Seexana faanaa hojjettoota hafuurota hamootaa baay'ee faanas hojii baay'ee hojjedheera. Isa akkanaa kana garuu kan nama sodaachisu, kiiloomeetira baay'ee kan nama deemsisu, akkasumas erga deemnee booddee iyyuu humni kadhannaa sanaa lafa sanatti kan guyyaa 21f kan turu hojii xonqolaa keessattis ta'ee hojii seexanaa keessatti illee ta'ee tasuma illee argee hin beeku. Namni suni maqaan isaa Mooraal Sool jedhama. Kanaafis hanga ammaa seenan yaadadhu kanaadha. Sababa isaa irraa kan ka'e katamaa sana keessaa akka baanuuf nutti himamee ture. Guyyaa 21 booddee inni katamaa sanaa erga gadhiisee deemee booddee iyyuu iddoo sanatti naannoo inni kadhachaa ture sana irratti humni kadhannaa akka turuuf nutti himame. Kanaafis humni kadhannaa akkam cimaa akka ta'e qabatamaadhaan sirritti nan beeka. Kanaafis ergan gara gooftaa dhufee booddee gooftaanis isa kana na yaadachiise. Dursaa waldaa amantootaa diigaa waldaa keessa namni akka hin turre akkasumas namni tokkummaa akka hin qabaanne addaan facaasan ture. Ani biyya Ugaandaa keessatti hojjettoota hafuura hamootaa irratti walitti qabaan ture yookaan xonqaawota jechuudha. Kanaafis gooftaan hojii duraa hojjechaa turte irratti hangam akka saba koo adda facaasaa turte ni yaadatta. Kanaafis ammas saba koo akka walitti naaf qabduuf si waame. Akkasumas humna kadhannaatti akka isaan cimanii fi namoota kadhannaatti akka cimsituufan si kaase naan jedhe. Hojii seexanaas warra diigan humna kadhannaatti warra jabaatan naaf kaasii jedheetu gooftaan natti dubbate. Ergasii jalqabee biyyoota garaagaraa deemuudhaan dhaloota humna kadhannaatti akka cimanii gochaa jira. Ammas irratti hojjechaa jira. Seenaan koosii kan baay'ee fagoo ta'ee kilaasii jireenya kootii akkas ture. Naannawa waggaa 3 ta'ee natti fakkaata yeroon sana kanan jiraachaa ture. Haadha koo fi eechuma koo waliinan jiraachaa ture. Garuu yeroo hundumaa wanti tokko kan bitaa natti galu tokko jira. Maaliif namoonni mana keenya keessatti namni biraa hin dhufu jedheen gaafii natti ta'a. Booddee irratti garuu yeroo natti himamuu fi anis beekuu jalqabetti ganaa daa'ima ji'a 3 ture. Abbaan koo fi obbolootan koo gatanii kan na biraa deeman. Sababni isaas immoo mana keessatti ta'aa wanti ture wanta haaraa waan ta'eef. Wanti haaraan ta'aa tures maal akka ta'e ani hin beekun ture. Amma haati koo natti himtutti
yaadachuu hin danda'u. Garuu naannoo waggaa 3 ta'ee wanta ta'aa ture anumtu iyyuu yaadachuun jalqabe. Innis yeroon jalqabaa fi hojii xonqolaa babal'inaan hojjechuu akkan qabu yeroon beekutti ejjumni koo inni du'e. Booda irratti wanti kun hundinuu maaliif akka deemaa jiru iyyuu kan beekuu jalqabee umurii waggaa 12tti ture. Waa'ee dhaloota kootii, waa'ee jireenya maatii kootii fi waan irra jirru hundumaa haati koo ifatti kan natti himte ganaa umriin koo waggaa 12 ta'eetii ture. Kana yoon jedhu immoo umrii koo hanga waggaa 12 kana homaa hin beeku jechuu koo miti. Ganaa daa'ima waggaa 9 ta'ee namoota baay'ee nan leenjisaan ture. Hojii xonqolaa irrattis mandaraa naannoo keessatti gaafii gaafatamee gara garaatiif deebii kennaan ture. Baay'ee waanan yaadadhu keessaa umuriidhaan baay'een kan haadha koo caalan gara koo dhufu. Hojii bebeekamaa warra hojjetan akkasumas warroota bebeekamoo baay'eenis humna narraa fudhachuudhaaf gara koo dhufuu turan. Ana baay'ee kan na ajaa'ibu garuu humni kun hundinuu akkamitti dhufaa jedheen ture gaafii natti ta'as. Haati koos xonqaa'ota gara garaa biraa na geessitee turte humna kana irraa akkanii gadi dhiifamuuf. Haa ta'u garuu namoota sanaa biraa yookaan xonqaa'ota sana biraa yommuu na geessitu baay'ee aaru turan. Sababni isaa ani yeroon isaanitti isaan wal argu humni isaan keessaa gara kiyyaa fudhatamaa ture. Kanaafis sirriitti baay'ee na sodaatu. Anas arguu warra hin barbaanne turan. Kanaafis haati koo ganama gaafa tokko wanta tokko murteessite. Iddoo tokkotti na fudhattee abbaa nama jedhamu tokko ture. Namni kun Taanzaaniyaa, Indiyaa, Osh naannoo ture. Namicha Sulxaan jedhamu uumaan ture. Anis seenaa koo kanan beekee yeroo kana ture. Haadha koo gaafadhee isheenis yeroo sanaa karaa dheeraa osoo deemaa jirruu seenaa jireenya kootii natti himtee seenaa akkasit jechuudhaanis seenaa jireenya kootii na taphachiiste. Haati koo ganaa ijoollummaatti ture abbaa ishee kan dhabde. Abbaan ishee baay'ee nama beekamaa fi nama qabeenya qabu haabtaamii ture. Kanaafis qabeenya abbaa isheetii eessatti hafaa? Sababni isaa mana keessaa ishee fi obboleessa ishee duwwaatu jiraachaa ture. Kanaafis haati koo kan isheen eeguu akkasumas qabeenya abbaa ishee sanaa kan nama qabuu fi barbaaddi ture. Akkasumas nama qabeenya qabuu fi qabeenya abbaa ishee sana sirriitti kunuunsee nama qabuu fi heerumuu barbaaddi. Yeroo kanatti ture haati koo abbaa koo kan heerumte. Abbaan koos ilma abbaa halaqaa mandaroota tokkootti ture. Innis immoo waan tokko dhaga'ee kan ishee haadha kootiin fuudhe. Haati manaa kee inni ati fuutu haadha ijoollee baay'ee akka taatuuf akkasumas ilmaan dhiiraa baay'ee gaafa godhatte atis halaqaa naannoo tokkoo akka ta'u itti himan. Abbaan koofis wanti kun baay'ee wanta gammachiisaa ture. Garuu faallaa isaa ture. Abbaan koo sa'aatii haadha koo fuudhutti daa'imni duraa kan dhalate durba ture. Lammaffaanis kan dhalate durba ture. Sadaffaas kan dhalate akkasuma durba ture.
arfaffaanis akkasuma durba ture. Sa'aatii kanatti ture. Namoonni naannoo fi firoonni gara abbaa kootii haadha kootiin dubartittiin kun hin taatu jedhanii irratti odeessuu jalqabani. Sababni isaa naannoo keenyatti ilmi dhiiraa yoo dhalatu duwwaa ture daa'imman jedhameetii kan waamamu. Ilmi dhiiraa gaafa dhalatu kabajaa fi ulfinna guddaa qabaa waan ta'eef. Kanaaf haadha koo wanti kun baay'ee ishee dhiphise. Waan baay'ees irratti mari'achuu eegalte. Akkasumas iddoo baay'ee deemte. Yeroo shanaffaa garuu abdii tokko godhattee turte. Yaa ta'u garuu shanaffaa irrattis kan dhalate durba ture. Sa'aatii kanatti baay'ee waan dhiphattee fi xonqaa'ota baay'ee haasofsiisuu iddoo baay'ees deemuu eegalte. Yeroo ja'affaas ulfoofte. Garuu ja'affaanis durba ture. Sa'aatii kanatti baay'ee dhiphachuudhaan nama gargaarsa barbaadu taatee turte. Sababni isaas ilmi dhiiraa yoo dhalachuu dhabaate gaa'elli ishee dhaabbachuudhaaf qarqara irra ga'eera waan ta'eef. Waan baay'ee yaaltee jirti. Iddoo baay'ees deemtee gatii baay'ees kafaltee jirti. Xonqaa'otaa fi hafuurota hamoota baay'ee biras deemtee jirti. Kana hundumaa yommuu gootus meeshaa mana keessaa qabdu gurgurtee kana hunduma keessatti iddoo garagaraa furmaata argachuudhaaf deemaa turte. Kana hundumaa keessatti garuu furmaata tokko illee hin arganne. Gaafa tokko garuu namni tokko dhufee nama si gargaaru nan beeka ittiin jedhe. Namni kun iddoon inni itti argamu iddoo Taanzaaniyaa jedhamu iddoo caakkaa tokkotti keessa akka jiraatu itti hime. Kanaafis haati koo karaa dheeraa deemtee dhaqxe. Yaa ta'u garuu iddoo xonqaa'ota itti argaman sana dhaqxee isaan arguuf yoo jettu lakki akka salphaa kanatti arguu hin dandeessu. Sirni ati raawwachuu qabdu jira. Innis qullaa kee caakkaa kana keessa guyyaa 7 akka isheen jiraattuuf ishee abbooman. Dhuga ba'umsi kutaan lammaffaan itti fufaa. Kutaa baay'ee of keessaa qaba. Amma xumura qophiitti nu dhaggeeffadhaa. Yeroo garagaraa keessatti isiniif dhiyeessu isinis laayik gochuudhaan obboloota keessaniif ያዳነኝን አውቀዋለሁ የሞተልኝ ኢየሱስ ነው ስለሌለኝ የምከፍለው ስጦታዬ ምስጋና ነው ጨለማዬን አስወግዶ ያበራልኝን አውቃለሁ ሙሉ ሰው ነኝ ከእንግዲህስ ስከተለው እኖራለሁ ብርሃኔና መድኃኒቴ ፊት ለፊቴ ቆሞ አየሁት ፍቅሩ ማርኮኝ በመቅደሱ ሰገድኩለት አመለኩት ላመስግነው 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 ፍቅሩማ ያልቅ ነው ላመስግነው 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 ፍቅሩማ ያልቅ ነው ያዳነኝን አውቀዋለሁ የሞተልኝ ኢየሱስ ነው ስለሌለኝ የምከፍለው